hidhannoo abbaa kiyyaa akka inni ummaa jedheen mucaan xiqqaa umriin isaa amata 13 ture wallahi waan nama ajaa'ibsiisu hidhannoo abbaa kiyyaa naa kanne rasuulummaan alayhi salaatu wassalaam hin taatu anaan jehu malee hulee ati laalte san sirraa hin cufa ummaa jedhina Allahu akbar Allahu akbar arranaa fi atiin lulluuqataa fi boloyyan keenya nyaatuma qoonqoo rabbi nubbalee kun yaanni kanaa nurraa ummaddu bar jedhana jibleessa akkuma jiqileen tultu yoo taati malee amaloota akkanaan ofaaniin ba'u bar anaa cufa hulee sanii ummii hiyyaatteenii abshirna akka inni jedheen itti kannitee soban goone funateeti hasayfiinu irra dheertuudhaa kun saffii rasuulaa keessa dhageeraa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabiin akka mallaalee yaa mujaa seefiin teetunis irra dheertuudha umriin teetis waan geenye yaa abbaaf marraa mana deebi guyyaa biraan na wajjin deemtan imimmaan gallakkisee harama ummaa isaachi deebi ummaan isaachi dhaabbattee as laalti isaa saffii rasuul keessa xiqqaa sayfiin irra dheertuudhaa kana laalti hoggaa as deebi'an imimmaan rigatti kun saffii san keessa dhabuudhaaf bar bakka namni qabu kana dhabuudhaaf bar arra namni as keessa ilmoo hin qabne kamtu as keessa akkaan qabaadhu fawwa eenyu jira garuu mucaa san achii dhabuudhaaf ni yaaddu gizee as deebi'e mucaan maal jedhe ummiin hin yaaddamin jedhe islaamummaa keessatti jihaadni umriin akka daangeessu naagalee jira jedhe jihaada qabsaa'uudhaaf umrii nama gaafataa jedhe islaamummaa tana keessa waan umriin naman gaafanne hin dorgoma jedhe ammas siigala ammas waan umriin hin daangeessine hin dorgomuu qabaa summaan hin madda beekumsaati baradhee saffii rasuul dhaabbachuudhaan qabaa yoomiyyuu hulaa ati laalte san sirraa hin cufa umma oobsi jedhe siigala amma ilmoo kanaa rabbi sinitti aqal waamin jedhi maal taate aboo dardarmaan dhufe warra fuudhin hin dhufe boy aamin aamin aboo warra fuudhin hin dhufe Allahu akbar Allahu akbar namni ilmoo dhalte beesa kanaa rabbi si aqal aamin jedhi aamin akkasitti mucaan kun madda barumsaa har'a boodatti faxinummaa rabbiin naa kanne tanaan dorgomuudhaan qabaaji carraan umriin daangeessitu yoon dhabe ha umriin hin daangeessine ha barumsaa hordofuu qabaaji odoo waggaa takkan guutin mucaan kun suuraa qur'aanaa 17 haffatee sammuu isaatiin galfatee saffii rasuul keessa dhaabbate Allahu akbar akkasii wajjin barruu lakkoofsa arabaatii fi ubeelee arabaa guutuu qoma isaatiin harka isaatiin barreessuuf dubbisuu irratti dandeettii guddaa harkatee ansaaronni mucaa abbaan qabne kana ummaa isaatiin wajjin fuulanii rasuula geessan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam mucaa kana laalee guyyaa isa deebisanis yaadatee maal jedhe mee quraana hafazzisan irraa quraana hifzii qabsan irraa qomateet irraa oofidee nabi alayhi salaatu wassalaam اتنابتي اتجد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا مجان كنجر سفر الرسول أكرا مما يأتي برباغي سيقال أما حبا إني قرآن أكرا أو بلو والرئيس في دي مال جنبي عليه السلام والسلام بكيس الاتياد تلي قلت لك مجان يا مجان فهميت ربي سيخان فاتنو ما ربي سيخان بدون فاتكان سيقر خايا يا أبا أكما بروس إسلاما خانا هردوف تدي بروس يهودا لا نابريجي نبي عليه الصلاة والسلام مجانا چراخي باتي لما گزره گو بروس يهودا لا بيته بروس دبسوس أفان زاني باتي لما خيزت طور الرجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمبود النبي محمد عليه الصلاة والسلام سوچي مجانا هذا دوبا جرتي يرو لالو مجاخنا يرو لالو نبي عليه الصلاة والسلام بريسا وحي قرآن إسلاماتي درجات كفرت نبي محمد ابنتن بريسا رسولا بريسا كاتب وحي رسولا صلوات ربي وسلام عليه قرآن كسمي لنفل زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه بريسا رسولا حكا علي بن أبي طالب بريسا تهون حكا معاوية بن أبي سفيان بريسا تهون إذا دبرت وبنيين كان صدركات كفانا بريسا رسولاته درجات كفار كتي ماليني كل يبقى يرادو أنا تشوفا أمة إسات الرحيم من حبودات إنته أرى أمرين دانجي سورة أمرين دانجي سرين بريسا رسولا جولم مادا رسولا درتا إيوا بريسو يكده وحي رت أمانه ربي رت أمانه رسول عليه الصلاة والسلام رت أمانه بريسا رسولاته
تاريخ إسلام خيستي معاني دافي أسباب نزولاتي فكاتا قرآن فلوت بوي أمة إسلاماتي مرجع وبي إسلام قوتو الدنيا قوتو رافته صفي رسول خيسا قد وحي بوتو صلوات ربي وسلامه عليه زيد بن ثابت يا ماما أمة